Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuf har'a kanan qabadhee isinii dhufee barnoota herreegaa kutaa 7 boqonnaa 1 jalaa mata duree 1-2 gosoota tuutotaa kan jedhuun qabadhee isinii dhufee haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaan isiniin jedha. 1-2 maal jedhaa? Gosoota tuutotaa jedha. Gocha 1-2 yoo ilaallu miseensota tuutotaa armaan gadii hunda isaanii barreessi jedha. Mee waliin barreessinee haa ilaallu. Tuuta beelladoota mana keessaa kanneen miila 3 qabanii jedha. Tuuta beelladoota mana keessaa kanneen miila 3 qabanii. Beelladoonni miila 3 qaban hin jiranii. Isaan kun maal jechuudha? Yoo lukkuu ta'e miila 2 qabdi. Akkasumallee saawwan, re'oota, hoolota yoo ta'e immoo miila 4 kan isaan qabanii. Kanaafuu miila 3 kan qabu waan hin jirreef egaa tuuta duwwaadha jechuudha. Tuuta duwwaa immoo mallattoon ishii akkamiin barreeffamte jechuudha. Asirratti kunoo isinii barreessee mallattoo ishii kanaan barreeffamte jechuudha. 0 barreessitanii maal gootu? Garaa ishiirra akkasitti murtu jechuudha. Baarra kan jiru immoo tuuta barattoota daree keessan keessa kan meetira 2 dheeratu. Namni meetira 2 dheeratu hin jiru jechuudha. Baay'ee dheeraadha jechuudha. Namni kan inni dheeratu meetira 1 fi seentimeetira 85 namni dheeratu nama baay'ee dheeraa jedhama egaa. Jiraachuus danda'a garuu jiraachuu dhiisuu ni mala daree keessan keessa. Kun nama baay'ee guddaadha jechuudha. Nama mana dheeratu meetira 2. Kanaafuu daree keessan keessaa waan hin jirreef maal jechuun tuuta duwwaa jettu jechuudha. Mallattoo isaas maal fayyadamtu? Kun ishii kana fayyadamtu yookiin immoo ishii kana fayyadamtu. Kun mallattoo ishii biraakeettii kana duwwaasaa keessattuu maan barreessanii jechuudha. Tuuta duwwaa ibsa jechuudha. Inni itti aanu immoo tuuta lakkoofsota kophii irra xiqqaa 100. Tuuta lakkoofsota kophii irra xiqqaa 100. Isaan kana lakkoofsota kophii 100 gadi jiran tarreessuu dandeessu. Isa kana taasisuudhaan immoo daarra kan jiru tuuta lakkoofsota lakkaawwii irra guddaa 5. Isaan kana tarreessuu dandeessu. Lakkoofsota lakkaawwii jechuudha. Irra guddaa 5, 6, 7, 8 jettanii lakkaa'uu dandeessu jechuudha. Tuuta duwwaa jechuun maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Tuutni miseensota homaa hin qabne tuuta duwwaa jedhamu. Tuutni miseensota homaa hin qabne maal jedhama? Tuuta duwwaa jedhama. Akkuma dura isiniin jedhe egaa asirratti gocha kanarratti jechuudha. Gocha 1-2 irratti irratti maal nuun jedheera? Tuuta beelladoota mana keessan keessaa kanneen miila 3 qabanii jedha. Beelladoonni miila 3 qaban hin jiran. Miila 2 yookiin miila 4 qabu malee 3 kan qaban tasumaallee hin jiran jechuudha. Kun maal jechuudha? Tuuta duwwaadha jechuudha. Tuuta duwwaadha. Miseensota homaa of keessaa hin qabu jechuudha. Miseensa homaa of keessaa hin qabu taanaan maal jennaan? Tuuta duwwaa jennaan jechuudha. Tuutni duwwaan mallattoon isaa ishii kana yookiin immoo ishii kanaatiin ibsama jechuudha. Maal gootu? Lamaan ibsuu dandeessu jechuudha. Ishii kanaa fi kan biraa immoo isa kamii? Ishii kamidha jechuudha biraa immoo akkasiin barreessitanii garaa isheerra akkasiin murtu. Kun maal ibsa jechuudha? Tuuta duwwaadha. Yoo barbaadan isa kana fayyadamtu, yoo barbaadan isa kana fayyadamtu. Lamaan keessaa tokko fayyadamtu jechuudha. Yookiin isa kana yookiin isa kana. Maal agarsiisa kun? Tuuta duwwaa nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenya lammaffaa kana ilaallu. Kanneen armaan gadii fakkeenyota tuuta duwwaati jedha. Fakkeenyota tuuta duwwaati. Tuuta lakkoofsota hundaa 6 fi 7 gidduutti argamanii. Lakkoofsi hundaa
jaha fi 7 gidduutti argamu jira? Hin jiru. Kanaaf maal jenna jechuudha? Tuuta duwwaa jennaan jechuudha. Tuuta namoota miila 3 qabanii, namoonni miila 3 qaban jiru? Hin jiran. Kanaafuu tuuta duwwaa jenna jechuudha. Tuuta re'oota killee buusanii, re'oonni killee buusanii jiru? Hin jiran. Kanaaf maal tuuta duwwaa jennaan. Tuuta rog-sadeewwan geengoo ta'anii, rog-sadeen geengoo ta'uu jira? Hin jiru. Rog-sadeen geengoo ta'e hin jiru jechuudha. Rog-sadee yoo kaafnedha, rog-sadeen geengoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Rog-sadeen kana, geengoon immoo kana jechuudha. Kun kana ta'uu hin danda'u jechuudha. Tuuta dhaabbataa fi tuuta fufaa. Tuuta dhaabbataan maa inni? Tuuta fufaan immoo maa inni? Kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Hubadhu. Baay'inni miseensota tuuta tokkoo lakkaawwamee kan dhumu yoo ta'e, tuutichi tuuta dhaabbataa jedhama. Maal jedhaa? Baay'inni miseensota tuuta tokko lakkaawwamee kan dhumu yoo ta'e, jechuudha. Miseensi tuuta sana keessa jiranii lakkaawwamee kan dhumu yoo ta'e maal jennaani? Tuutichaan tuuta dhaabbataa jennaan jechuudha. Tuutni miseensonni isaa lakkaawwamee hin dhumne tuuta fufaa jedhama. Tuutni miseensonni achi keessa jiranii jechuudha. Tuuticha sana keessa jiranii immoo lakkaawwamanii hin dhumani taanaan maal jennaan? Tuuta fufaa jennaani jechuudha. Maqaa isaarraa hubachuu dandeessu. Itti fufa taanaan maal jennaani? Tuuta fufaa jennaani. Wantichi immoo lakkaawwamee ni dhuma taanaan immoo tuuta maal jennaani? Tuuta dhaabbataa jennaan jechuudha. Fakkeenya haa ilaallu. Achirratti ifa isinii ta'a jechuudha. Asirratti kun tuuta A kana yoo ilaaltan lakkoofsa 1 haga 10 asirratti lakkoofsa maangoo asirratti akkuma argitan lakkoofsa maangoo haga 19tti barreeffameeti jira. Lakkoofsi maangoo jechuun. Lakkoofsi kun 19 darbee hin jiru. Kanaaf maal jennaan jechuudha? Tuuta dhaabbataadha kun. Maaltu isa dhaabe jechuudha? 19 irratti dhaabate. 19 irratti dhaabate. Osoo 19 hin jiru ta'eeti tuqaa kanaan otoo itti fufee jiraate jechuudha. Tuqaa sadan kuniin 19 osoo asii hin jiru ta'e maal jennaani? Tuuta fufaa jennaan jechuudha. Tuqaan asii kun maal jechuu isaati gaa? Itti fufaa jechuu isaati. Asitti 19 barreeffamuun isaa 19 irratti dhaabataa jechuudha. Kanaafuu dhaabateera taanaan gaa 19 irratti maal jennaani? Tuutichaan tuuta A kanaan maal jennaani? Tuuta dhaabbataa jennaan jechuudha. Tuutni A miseensota 10 qaba. Kana jechuun baay'inni miseensa tuuta A walqixa 10 jennee barreessina jechuudha. 10 gaa miseensota tuuta A keessa jiraniiti jechuudha. Isaan kana yoo lakkooftan, kana jechuun gaa yeroo lakkooftan 1, 2, 3 ittaansuudhaan meeqatu barreeffama sitti? 7dha. Ittaansuudhaan meeqadha? 9tu barreeffama. Ittaansuudhaan 11, ittaansuudhaan 13 akkas jedhee itti fufa jechuudha. Yeroo lakkooftan meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. 13 jedhee meeqadha? 15. 15 jedhee meeqa? 17. 17 jedhee 19. Kana yeroo lakkooftan 10 ta'a jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 3, 9, 1, 10 meeqa ta'e jechuudha? 10 ta'e jechuudha. Miseensichi keessaa 10dha. Baarra kan jiru immoo fakkeenya baarra jiru immoo tuutni B lakkoofsota hundaa irra xiqqaa 100 tuuta dhaabbataadha jedha. Kunis tuuta dhaabbataadha jechuudha. Lakkoofsa hundaa irra xiqqaa 100. Irra xiqqaa 100. Dhibban darban jechuudha. Irra xiqqaa 100 warreen 100 gadi jiran hunda isaanii tarreessitu jechuudha. Maaltu isa daangesse? Kana yeroo maal gootu? Yeroo barreessitan maal gootu? B
walqixa jechuudhaan mallattoo ishii kana fayyadamuudhaan maal gootu 1 2 3 jechuudhaan akkasitti barreessuudhaan tuqaa 3 fayyadamuudhaan maal gootu dhibba barreessitu asitti. Dhibba barreessitanii mallattoo kana fayyadamtu. Dhibban darbuu jechuudha tuunni kun dhaabbateetii jira. Maal jennaan kana tuuta dhaabbataa jennaani. Caan immoo caan walqixa tuuta duwwaa jedha. Tuuta duwwaadha ishiin kun tuuta dhaabbataadha. Tuunni duwwaas jechuudha tuuta dhaabbataadha. Sababni isaas caan tuuta duwwaa waan ta'eef jechuudha. Caan tuuta duwwaa waan ta'eef maal jennaani maal jechuudha tuuta dhaabbataadha jechuudha. Tuutichi fufaa miti dhaabbataa waan ta'eef. Asirratti egaa baay'inni tuutaa caa maal jennaani 0 jennee barreessina jechuudha. Ishii kana hin dagatiinaa. Tuunni duwwaa maal ta'a jechuudha? Tuunni duwwaa tuuta dhaabbataadha jechuudha. Tuunni duwwaa tuuta dhaabbataadha. Daarra kan jiru immoo tuutni lakkoofsota hundaa tuuta fufaadha. Tuutni lakkoofsota hundaa tuuta fufaadha. Kun immoo tuuta itti fufaadha jechuudha. Tuutni lakkoofsi hundaa tuuta lakkoofsa hundaa yeroo jennu egaa yeroo barreessinu lakkoofsota hundaa waa bakkaa buufnu. Waa jennee bakka buufnu lakkoofsota hundaa waa jennee bakka buufnu maal goona maalirraa ka'a 0 irraa ka'a miti egaa lakkoofsi hundaa 0 1 2 3 jechuudhaan maal goona tuqaa fayyadamuudhaan mallattoo ishii kana fayyadamnaa jechuudha. Kana jechuun itti fufaa jechuudha lakkoofsi kun. Lakkoofsi kun dhaabbiin qabu itti fufa jechuudha. Osoo lakkoofsi wayii as keenya jiraanne fakkeenyaaf otoo 10 goone kun dhaabbataa ta'a jechuudha. Maaliif 10 hin darbu jechuudha tuutni kun. Kanaaf asitti 10 yoo asii kaafne immoo tuutni kun maal ta'a? Tuuta fufaa ta'a jechuudha. Irra kan jiru immoo tuutni lakkoofsota hundaa irra guddaa 10 tuuta fufaadha jedha. Kun immoo maalni tuuta lakkoofsota hundaa irra guddaa 10 tuuta lakkoofsa fufaadha. Asirratti immoo maal gootu 10 irraa kaaftanii barreessuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa hundaa waa bakka buufneet maal goona mallattoo ishii kana fayyadamnee 10 barreessina. 10 irraa kaanaa gaama. Maaliif 10 irra guddaa 10 waan jedheef jechuudha. 10 11 12 jechuudhaan tuqaa gochuudhaan mallattoo ishii kana fayyadamnee keenya jechuudha. Kun tuuta itti fufaadha jechuudha. Tuuta fufaadha kun. Maaliif itti fufa jechuudha. 11 12 13 14 15 16 17 dhuma hin qabu. Ittuma fufa jechuudha lakkoofsi kun. Itti aansuudhaan gilgaala 1 tuqaa 2 waliin haa ilaallu. Gaaffii tokkoffaa maal jedhaa? Mallattoolee armaan gadii keessaa kamtu mallattoo tuuta duwwaatii jedha. Mallattoon tuuta duwwaa isa kamidha egaa? As keessaa isa kamidha jechuudha? Inni kun mallattoo tuuta duwwaati. Kunis mallattoo tuuta duwwaati. Kanaafuu maal ta'a? E ta'a jechuudha. A fi B. A fi B. Isa kana maaf hin taane asirratti tuuta duwwaa yeroo jennu egaa mallattoo ishii kanaa keessatti miti. Nuti barreessuu qabnu tuuta duwwaa yeroo barreessinu mallattoo ishii kanaa keessatti miti. Ishii kana keessattis miti akkasitti fayyadamuu qabnu. Asirratti maal nutti himeeti jira? Tuuta duwwaa yeroo barreessinu egaa kunoo kana fayyadamna yookiin kana fayyadamna. Kanaafuu maal jechuudha? E ta'a jechuudha. Ishii kanaa fi ishii kana ta'a. Kana jechuun kanaafuu A fi B'n deebii ta'a jechuudha. A fi B'n deebii yeroo ta'u immoo E'dha jechuudha. Gaaffii lammaffaan tuutonni armaan gadii miseensota meeqa qabu jedha. A irra kan jiru miseensa meeqa qaba? Tuutni A miseensa meeqa qaba? 1 qaba. Inni eenyudha?
Miseensichi 0dha jechuudha. Miseensa meeqadha? Miseensa nu gaafate. Miseensa meeqa kan jedhu. Miseensa meeqadha jechuudha? Tokkodha. Baarra kan jiru immoo miseensa meeqadha? Tuuta baa keessa miseensa meeqadha? 1, 2, 3, 4. Miseensa meeqa qaba? 4 qaba jechuudha. Caarra kan jiru immoo lakkoofsota kana lakkoofsa 0dhaa haga 10 jiran meeqadha jechuudha? Miseensa 11 qaba jechuudha. Inni kun immoo maaliif 0 dabalatee jechuudha. 0dhaan tokko tokkoon meeqadha? 2, 3, 4 3 4 taasisuudhaan 4 5 6 7 8 9 10 jedheeti jira. Isaan yeroo lakkooftan meeqa ta'a? 11 ta'a jechuudha. Kana jechuun yeroo barreessinu hunda isaa jechuudha. Tuuta ishee kana yeroo barreessinu tuuta caa jechuudha. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kana yeroo lakkoofnu meeqa ta'a jechuudha? 11 ta'a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kanaafuu 11 qaba jechuudha. Meeqa qaba? 11. Daarra kan jiru immoo meeqadha jechuudha? 20 ta'a jechuudha. Kun immoo 20 ta'a. 5 yeroo tarreessinu kana jechuudha. Tuuta daa kana yeroo tarreessinu 5 dabalaatti deema miti egaa kun 5 10 15 20 25 30 30 35 40 45 45 50 55 55 55 60 65 70 75 80 85 90 95 95 dhibba. Kana yeroo lakkoofnu meeqadha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kanaafuu meeqadha kuni? 20 miseensa. Eerra kan jiru immoo tuuta een maalidha? Tuunni isaa tuuta duwwaadha jechuudha. Tuunni duwwaa immoo miseensa homaa ofirraa hin qabu. Kanaafuu miseensa meeqa qaba kan jedhuuf homaa hin qabu jechuudha. Miseensa 0dha. Gaaffii sadaffaan immoo maal jedhaa? Tuutota armaan gadii keessaa kamtu tuuta dhaabbataadha? Kamtu tuuta fufaadha? Aan tuuta biyyoota addunyaa kana irra jiranii. Kun tuuta dhaabbataadha jechuudha. Tuuta dhaabbataadha. Baarra kan jiru immoo tuuta lakkoofsa lakkaawwii irra guddaa 10. Kuni tuuta fufaadha jechuudha. Tuuta fufaadha. Lammaffaan baan kun jechuudha tuuta fufaadha. Maaliif irra guddaa 10 waan jedheef irra xiqqaatoo jedheeraa egaa maal ture? Tuuta dhaabbataadha ture. Irra guddaa waan jedheef tuuta fufaa jennaan. Caarra kan jiru immoo tuuta barattoota Itoophiyaa kutaa 7ffaa kan bara 2013. Kun tuuta dhaabbataadha. Daarra kan jiru immoo tuuta tuqaalee sarara dhaabbataa tokko irraa. Maal jedhaa? Tuuta tuqaalee sarara dhaabbataa tokko irraa. Kun tuuta fufaadha jechuudha. Kana jechuun
fakkeenyaaf sarara wayii yoo sararru sarara wayii haa sararru. Kana yeroo sararru tuqaawwan as keessa jiran jechuudha lakkaa'amanii dhuman jechuudha. Asirra baay'eetu jiru tuqaa hedduutu jiru as keessa jechuudha. Sarara kana keessa tuqaa irraa dhufan waan ta'eef jechuudha sararri kun. Kanaafuu tuuta tuqaalee sararaa dhaabbataa tokko irra jirani. Sarara kanarra kan jiran tuqaa baay'eetu jiru dhaabbataa miti. Hammana jechuu hin dandeessu. Kanaafuu tuuta kanaan maal jennaani? Tuuta fufaa jennaan jechuudha. Inni itti aanu immoo tuuta lakkoofsa maangoo 5 fi 7 gidduu jiranii. Lakkoofsa maangoo 5 fi 7 gidduu ni jira? Hin jiru. Kanaafuu tuuta duwwaadha jennaan. Kanaaf maalni tuuta duwwaadha. Tuuta duwwaan immoo maalni? Maal jennee irra dura? Tuuta dhaabbataadha. Tuutni duwwaa tuuta dhaabbataadha. Faarra kan jiru immoo tuuta firaashkinoota 1 fi 3 gidduu jiran. Firaashkinoonni 1 fi 3 gidduu jiran baay'eetu jiru jechuudha. Baay'eetu jiru. Lakkoofsanii bira ga'uu hin dandeessan jechuudha. Daangaa miti. Kanaafuu maal jennaani? Tuuta fufaa jennaan jechuudha. Tuuta fufaadha kun. Tuuta fufaadha. Lakkoofsa firaashinii 3 fi 1 gidduu jiru jechuudha. 1 fi 3 gidduu jiru. Lakkoofsa firaashinii dhaabbataan qabu jechuudha. Dhaabbataan qabu. Kanaafuu tuuta fufaa jennaani. Gaaffii arfaffaa immoo haa ilaallu. Mee aan walqixa lakkoofsa kanadha. 2, 3, 5, 7 fi baan immoo tuuta lakkoofsa lakkaawii irra xiqqaa dhibbaa kan hiramaa 10 haa ta'anii kanneen armaan gadii barbaadi. Tuunni A lakkoofsota kanadha. Tuunni A jechuudha. Tuunni B immoo maalni tuuta lakkoofsa lakkaawii irra xiqqaa dhibbaa kan hiramaa 10ti jechuudha. Kana jechuun gaa baay'ina tuuta A barbaadidha. Baay'ina tuuta kana jechuun baay'ina miseensaa tuuta A keessa jiraniiti kun. Baay'ina miseensa tuuta A keessa jiranii. Baay'ina isaanii kun meeqadha? Yoo lakkoofnu 2 kaane jechuudha. Lakkoofsa asirra jiran jechuudha. Kana jechuun lakkoofsa koobxii jechuudha. Lakkoofsa koobxii asirraa yoo lakkoofnu 2, 3, 5, 7 itti aansuudhaan 11 lakkoofsa koobxii waan nuun jedheef jechuudha. Yoo tarreessinu jalqabaa tarreessinu 2, 3, 5, 7, 11, 13 itti aansuudhaan 14 otoo hin taane 13 sana booda 17 19 kan yeroo lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanaaf ishii kana maal goona? 8 jennaan jechuudha. Ishii kana immoo tuuta lakkoofsa lakkaawii irra xiqqaa dhibbaa kan hiramaa 10 lakkoofsa 10f hiramuu qabu jechuudha. Kana jechuun dhibbaa gadi ta'eet lakkoofsa lakkaawii dhibbaa gadi ta'e 10f kan hiramu tokko eenyudha? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
saddeettama, sagaltama, irra xiqqaa dhibbaa waan nuun jedheef hanga 90tti barreessina jechuudha. Kanaafuu yeroo lakkoofnu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kun meeqa ta'a jechuudha? 9. Isa kanaammoo meeqa ta'a? 9dha jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Haga amma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuun hin dagatinaa. Viidiyoo biraallee isiniif hojjedha jechuudha. Bakka isin hin galletti sabiskiraayib gochuus hin dagatinaa chaanaalii kana. Sabiskiraayib yeroo gootan isin fayyada jechuudha.